The next question from the brother's side at the back. May peace and mercy. Nagiyaa fi rahmanni Rabbii sirratti haa jiraatu. Maqaan kiyya Sarnoor Kumaariin jedhama. Qur'aanni akka jedhutti Rabbiin bakka hunda jiraa ja'a. Warri biraatis akkasumatti bakka hunda jiraa ja'anii amanan. Tokkoffaan akka jedhutti Rabbiin ruuhee teenya keessatti argamaa ja'a. Duuba yoo akkas taate nuti dhagaas tahee sanamas maaliif hin gabbarre? Yoo akkas hin tahin ammoo Rabbii kana eessarraa arkachuu dandeenya? Dhiifama wajjin qaceellotti akka gaafii tana addaan naa baaftuun barbaada. Galatoomi. The brother asked a very good question. Obboleessi kiyya gaafii bareedduu na gaafate. Akkasumatti atis nagaa fi rahmanni Rabbi sirra haa jiraatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafiin obboleessi keenya na gaafate. Quraana keessatti Rabbiin bakka hunda jiraa jaan. Akkasuma muslimtoonnis Hinduunis Rabbiin bakka hunda jiraa. Qaama namaa keessaas dhagaa keessaas ni jiraa jaanii amanan. Duuba yoo akkana taate maaltu dhagaa yookiin sanama gabbaruun dhorkaa jee gaafate. Obboleessa kiyya Quraana keessatti Rabbiin bakka hunda jiraa jechuun inuma hin jirtu. Quraana keessa wanni akkas jedhamu inumaayyuu hin jirtu. Jiraachuufillee hin ta'isu. Anis qubaan qaba. Bakka tana keessatti akka rakkoon hubannaa musliimoota hedduu biraas jirtu. Quraanni akka jedhutti dandeettii Rabbii bakka hunda jirti jedha malee Rabbiin bakka hunda jira jechuu miti. Ayata suratul Baqraa keessa jirtu suuraa lammaffaa ayata 115 irratti akkana jedha. Fuula keessan gara hunda yoo garagalchitan gara Rabbitti fuula keessan garagalchitan. Akkana jechuun dandeettiin Rabbii bakkuma hundaayyuu jirti jechuu. Isaatu ajajaa waan hundaa waan ta'eef. Walumaa galatti Rabbiin bakka hunda jira jechuun Quraana keessatti hadiisa keessattis gonkuma hin dubbatamne. Anis nin beeka. Akka muslimtoonni hedduun Rabbiin bakka hunda jira ja'anii hubatan. Garuu akkas jechuun Rabbiin bakka hunda jira jechuudha miti. Yeroo hara gaafii teetii as deebi'u Rabbiin eessatti argamaa? Maaliif sanama yookiin dhagaa hin gabbarree jettee na gaafatte. Rabbiin eessatti argamaa tan jettuuf Rabbiin akka nuuf himetti arshii ol jira. Hadiisa muslim keessatti nabiin keenya nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu intaloota akka Rabbiin eessa jira jedhee gaafate. Isinis quba ishee hara samii ol qabde. Yeroo tana nabiin keenya nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu intaloota mu'mina jechuudhaan dubbate. Rabbiin arshii ol jira. Arshiin immoo bishaanii ol jirti. Tanneen hundinuu samii torbanii ol jiranii jechuudha. Rabbiin qaama namaa keessaa miti ka jiru. Nama ni ajaja malee. Waan himnu tanaa ol ta'ee jira. Rabbiin akka jedhu nuutu isinitti dhiyaata. Hidda dhamaa keessanirra. Akkana jechuun Rabbiin si keessa jira jechuudha miti. Si caalaa waa'ee keetii beeka jechuudha malee. Ammaas akkana jechuun hidda dhamaa keessa jira jechuu osoo hin ta'in dandeettiin isaa haalaan akkasitti dhihoo taate siif ibsa. Waan hunda quba qaba Rabbiin. Innaawaa baalli mukaalleen inni quba qabaatu malee hin buutu. Amma gara gaafii teetii haa deebi'u. Maaliif nuti sanama yookiin dhagaa hin gabbarree? Quraana yoo laalle suuratul Maa'idaa suuraa 5ffaa ayata 90ffaa irratti sanama gabbaruu yookiin dhagaa gabbaruun haram akka taate nuuf ibsa. Tatana fakkaatu yoo laalle kitaaba Bhagavad Gita juuza 7ffaa lakkoofsa 20ffaa yoo dubbiftee akkana jedha. Katabadhu obboleessa kiyya. Bhagavad Gita juuza 7ffaa lakkoofsa 20ffaan akkana jedha. Hundi warri sammuun isaanii hatamtee waan Rabbii alaati gabbaran jedha. Akkasuma wajjin warri maadiyoota waan Rabbii wajjin qindeessan gabbaran. Yoo kitaaba Chandagyaa Upanishad juuza 6ffaa qooda 2ffaa lakkoofsa takka dubbiftee akkana jedha. Rabbiin tokkicha fakkaataas hin qabu wanni lama isa gootus hin jirtu. Akkasumatti kitaaba Shivitashvatar Upanishad juuza 6ffaa lakkoofsa 9 keessatti akkana jedha. Rabbiin tokkicha fakkaataa hin qabnee fi haadhaa fi abbaa isa dhalees hin qabne. Akkasuma Rabbiin haadhaa fi abbaas hin qabu ittis hin hajamu. Akkasuma wanni Rabbii oliitiis hin jirtu. Isa malee Rabbiin biraatiis hin jiru. Kitaaba biraa keessatti yoo laalle kitaaba Shivitashvatar Upanishad juuza 4ffaa lakkoofsa 19 keessatti akkana jedha. Wannummaan Rabbi fakkaataa takkaan ishee hin jirtu. Ammallee kitaaba Yuverda juuza 32ffaa lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Wanni Rabbitti fakkaatu hin jirtu. Rabbiin footoos hin qabu. Obboleessa kiyya ati ammoo wanni faalleessaa jirtu kitaabota Hinduu amma dubbanne kana. Kanaafuu proogiraama kiyya ka itti aanu keessatti argamu qabda. Proogiraama kiyya keessatti wanni dubbachuu deemu walitti dhiyeenya kitaaba Hinduutii fi kitaaba Islaamni waliin qabu laalla.
waa'ee kanaa qaceellotti ifa baasee dubbachuufiin jiraadha. Akka kitaaba Hinduu keessatti sanama yookiin dhagaa gabbaruun haraam taates nin dubbadha. Hinduun maaliif dhagaa yookiin sanama gabbartii jennee yoo kan laallu taate hubannaa abbootii isaaniiti. Proogiraama kiyya kan dhufu keessatti kanarratti illee deebii gahaa nin kenna. Inshaallah. Gaafii kee akkan si deebise abdiin qaba. You come for my talk, similarities between Hindu and Islam, and inshallah you'll get more knowledge on this aspect.